cufaadha balballi isaanii cufaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif yaatu jecha egaan guyyaa har'aas haala ittiin dhukkuba koronaa vaayirasii ofirraa ittisuu dandeenyu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaatti akkana waliin turtan isin affeera. Dhukkubni kun akkuma dhagahaa jirtan addunyaa kanarratti baay'ee babal'achaa akka dhufee fi biyya keenya Itoophiyaa keessallee akka seenidha kan inni dubbatamaa jiru. Ofirraan ittisuurraan alaa qorichi dhukkuba kanaallee hanga yoonaarratti addunyaa irratti qoratamee waan hin arganneef of eeggannootiin ofirraa ittisuun murteessaadha jedhamee waan itti amanameef anis qophii kana har'a isiniif qabadheen dhiyaadheera. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsuniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin qophiiwwan adda addaa isin barsiisuuf bashannansiisuu danda'an isiniif qabattee dhiyaatti. Egaa isinillee laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun obboloota keenya gara biraallee akka isin dhukkuba kanarraa irraa baraartan kabajaan isin gaafata. Warri kun warri kun warra yaabee tufaadha balballi isaanii cufaa. Egaan kallachumaan gara dhukkuba koronaa vaayirasiitti yeroon darbu jalqaba irratti koronaa vaayirasii kan jedhame kuni maalinni kan jedhu akkamittis nama qaba mallattoon isaa immoo maali karaa kamimmoo ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhutti isiniif deema. Akkuma dhagahaa jirtan biyya chaayinaa irraa jalqabee yeroo ammaa kana addunyaa irratti faffacaa kan jiruu fi haga ammaattis biyya chaayinaa keessaa namoonni hedduun lubbuun isaanii kan ittiin darbe dhukkubni koronaa vaayirasii gosoota vaayirasii kan jedhamu bineensota kanneen akka gaalaa, loon, adurree fi simbira halkanii keessatti yeroo hedduu kan argamu yeroo ta'u darbee bineensota kanarraatii gara namaatti kan darbudha. Dhukkubni kun bineensarraa ka'ee gara namaatti darbaa erga nama qabatee immoo namootarraa immoo gara namoota gara birootti haala salphaatiinidha kan inni daddarbu. Kan inni daddarbus egaa akka utaallooti yookiin qufaa kood kan jennu kana yeroo qufaanu yeroo haxxiiffannu namni dhukkuba kanaan qabame yoo jiraate nurratti darbuu danda'a yookiin dhukkubni kun nu qabuu danda'a. Kanaaf tarii nutillee dhukkuba kana yoo qabamnee jiraanne ta'ee bakka namoonni walitti dhiyaatanii turan yookiin bakka gabaa, bakka walgahii, mana barumsaa, geejjiba hawaasaa keessattiif kan kana fakkaatanitti haala salphaatiin namni qabamee jira yoo ta'e nu keessaa hunduma keenya nu qabuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf isinillee mana barumsaa, bakka walgahii, geejjiba keessatti of eeggannoo gochuu ni qabdu. Keessumaa naannoo magaalaa warreen jiraattan geejjibni guyyaa guyyaatiin waan itti fayyadamuuf akkanumallee mana barumsaa keessatti daa'imman xixiqqoo hedduu waan ergamuuf bakkeewwan walgahii adda addaa keessatti immoo of eeggannoon nuti dhukkubaaf goonu baay'ee gadhaanaa waan ta'eef hadaraa dhukkuba kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha. Mallattoo akkamii agarsiisa dhukkubni kun kan jedhutti yeroon isiniif seenu immoo vaayirasiin kun erga qaama namaa keessa seenee guyyoota 2 hanga 7 gidduutti mallattoo agarsiisuu eegala. Walumaa galatti namoonni vaayirasiin kun qaama isaanii keessa seene dhibbeentaan 95 guyyaa 10 keessatti mallattoonsaa akka isaan irratti mul'achuu jalqabe ni eera. Maddi nuti irraa arganne kuni vaayirasiin kun erga sirna hargansuu namaa hubee booddee mallattoolee akka ho'insa qaamaa, qufaa, hollachiisuu yookiin roobnisiisuu, qaama caccabsuu yookiin dhukkubbii maashaa, laphee gubaa fi mataa dhukkubbii agarsiisuu eegala. Mallattoon kun qaama keenya irratti yoo argameera ta'e battalumaan mana yaalaa deemnee of ilaaluu qabna. Qorichi isaa argamuu baatus reen fayyaa keessa jiran sappoortiif yookiin qorichoota nu gargaaran nuuf laachuu waan danda'aniif kanumaan egaa dhukkuba kana akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhutti yeroon seenu guyyaa guyyaan yeroo hundumaa harka keenya saamunaa fi bishaanii qulqulleessuun yoo xiqqaate sekendii 20 dhiqachuu qabna. Yoo saamunaa dhabne immoo harka keenya alkoolii mana yaalaa harkaaf qophaa'e kanaatiin harka keenya ganama kaanee dhiqachuu yookiin rigachuuti kan nuti qabnu. Akkanumallee harka keenya dhiqachuuf ammallee haalli nu hin mijatu yoo ta'e harka keenyaan ija keenya yookiin afaan keenya yookiin funyaan keenya guyyaa guyyaatiin yeroo yerootiin tuqtuqurraa of qusachuudha kan nuti qabnu. Nama dhukkuba kanaan qabametti baay'isanii siquu yookiin close contact kan jedhamu kana irraallee of eeguudha kan nuti qabnu. Maaliif dhukkubni kun haala salphaa ta'een kan namatti darbu. Yoo dhukkubni kun nu qabellee manaa bahuu dhiisnee mana keessa akka teenyuu fi namoota gara birootti akka makamuu dhiisnudha. Qabxiin inni dhumaa kanan jedhee qabadhe egaa yoo qufaanu maaskii yookiin haguuggee afaan
bishaanii godhachuun nama tokkorraa gara nama biraatti akka hin dabarre gochuu ni dandeenya. Afaanii fi funyaan keenya cuudhaan haguuguudhaan qufa'uu yookiin haxxiffachuun furmaata of eeggachuu ittiin dandeenyu keessaa kunis isa biraati. Maaliif dhukkubni kun haga yoonaa sadarkaa addunyaa irratti qorichisaa waan hin argamneef mana yaalaatti gargaarsa yookiin sappoortiif keer qofaatu godhamaa jira. Kanaaf ofirraa ittisuu wayya. Guyyaa makaleessaarree biyya chaayinaa keessatti dooktarri Wang Ludong jedhamu dhukkubsataasaa otoo yaalaa jiru dhukkuba kanaan qabamee lubbuunsaa akka dabartedha maddeen keenya kan isaan dubbatanii. Akkanumallee biyya keessatti guyyaa kaleessaa namoonni 4 akka shakkamanii turan miidiyaawwan adda addaarraa dhageessanii akka turtan ni yaadatama. Haa ta'u malee garuu hospitaala Phaawulositti erga seenanii yaalamanii booddee namoonni kun dhukkuba kanarraa bilisa akka ta'anii fi qorannoo dabalataadhaaf yookiin sirriitti beekamuudhaaf gara Saawuz Afrikaa irratti qorannaan isaanii ergameera. Kanas kan nuuf dabarsee Dr. Lalii Taaddaseeti. Guutummaan madda odeeffannoo keenyaa Dr. Gurmeessaadha. Isaaniin illee guddaa galatoomaa jecha. Egaan dabalataanis ministeerri fayyaa guyyaa kaleessaa dhukkubni kun baay'ee siireesii akka ta'ee fi addunyaa kana keessatti haala salphaan akka babal'achaa jiru erga beeksisee booddee haala ittiin of eeggachuu dandeenyu tooftaa tokko innis kanneen amma isiniif kaa'erraa adda kan ta'e isiniif kaa'ee jira. Innis gororri yookiin afaan keenya keessisaa akka gogaa ta'uu hin qabnedha. Haga dhukkubni kun tasgabbaa'utti bishaaniin dheebonnee yookiin bishaan nu dhoobotee sa'aatii dheeraa turuu akka hin qabnee fi vaayirasiin kun yoo nuti bishaan dheebonnee irra ta'e yookiin gororri keenya gogaadha ta'e haala salphaa ta'eetiin qaama keenya keessatti faca'uu waan danda'uuf yookiin daqiiqaa 10 keessatti qaama keenya keessatti faca'uu waan danda'uuf guyyaatti illee bishaan cc 50 hanga 80 ga'eessaaf akkanumallee daa'immaniif cc 30 hanga 50 akka dhuguu qabnuu fi yeroo hundumaa gororri keenya gogaa ta'e nutti dhagahametti bishaan dhuguu akka qabnudha. Kanumaan dabalatees bishaan hedduu al takkaatti dhuguu dhiisuu qabna. Kun immoo sababiinsaa bishaan dhugnee quufnes gororri keenya yeroo yerootiin goguunsaa waan hin oolleef bishaan harkatti qabannee xiqqoo dhuguudha kan inni nu gorsaa jiru. Hanga dhuma maarchii 2020ttis biyyoota dhukkuba kanaan shakkame irratti imala keessan akka hin goone yoo bakkaa sochoosanitti immoo maaskii yookiin haguuggee uffachuutiin baaburaa fi paabilik tiraanspoorteeshinii akka fayyadamtanidha kan inni nu gorsaa jiru. Egaan guyyaa irraa qophiin isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaatti akka irraa barattanii fi hubannoo cimaa dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu irratti akka argattan homaa shakkii hin qabu. Isinillee obboloota keenya gara birootiif sheer gootanii dhukkubni kun otoo isaan hin qabiin irraatii of eeggannoo akka godhaniif akka gargaartan isin gaafachaa. Dabalataanis namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti odeeffannoowwan barbaachisaa xalayaa jaalalaa fi seenaawwan jireenyaa nama barsiisan isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee odeeffannoowwan garaagaraa seenaa jireenyaa xalayaa jaalalaa yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii nuuf erguu dandeessu isiniif jecha qophii guyyaa har'aaf qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Akka lakkoofsi yeroo biyya keenyaatti gara galgalaa keessa xalayaa jaalalaa haga isiniif qabadheen dhiyaadhutti nagaan turaa isiniin jecha bakka jirtan hundumaatti. Warri kun warran warra yaa beebee tufaadha.